Okay. Arras kuno boqonnaa lama saayinsii waliigalaa kan kutaa torbaffaatti walitti deebineeti jirra. Hordoftoota kiyyaa fi dhaggeeffattoonni kiyyaalleen yoo hedduu akkana hordofaa turtan ni beekama. Garuu haalata tokko tokko irraa naaf mijaa'uu dhabuurraan isinirraa tuttura. Dhiifama isiniin jecha. Arras kuno maatarii waa'ee jedhu kan boqonnaa lama kutaa torbaffaa saayinsii waliigalaa jechuudha. Isinii qabadheetiin jira. Nu hordofaa isiniin jenna. Subscribe, like, share waliif godhus hin dagatinaa isiniin jaa. Ayyaga durarratti akkuma mata dureen kuno boqonnaa lama maatarii naannoo keenyaa jedhutti ibsa isaarraa isiniif eegala. Mee maatarii yeroo jennu maatariin qoqqoodama ni qaba moo maatarii maali waan bal'inaan ni ilaallaa jechuudha. Akkuma ilaalaa jirtan maatariin iddoo lamatti maatariin naannoo keenyaa iddoo lamatti qoodamee jiraachuudha asirraa hubanna. Inninis yoonii fi ilaallu maal godhuu dandeenya kuno maatarii jedha. Maatariin iddoo meeqatti qoodama? Tokko maatarii wantoota qulqulluu isa jennuudha. Inni bira maatarii wantoota makaa jennuuni jechuudha. Asitti maatarii jechuun maali? Wantoota uumamaan naannoo keenyatti argaman tahanii kan garuu qabee fi hamma hanga murtaawaa ta'e qabu jechuudha. Hanga murtaawaa ta'e qabuutitu maal jedhamaa jennaan? Maatarii jedhama. Maatarii jedhama jechuudha. Asitti yoo kana jennu bakka lamatti qoodamaa jedhee agarsiisutti hin jiraan. Inni bakka lama qoodamuun kuni maali fi maali? Wantoota qulqulluu fi wantoota makaa. Wantoonni qulqulluun bakka meeqa qoodama? Iddoo lamatti qoodama. Elementootaa fi kompaawundoota. Akkasuma elementootaa fi kompaawundoonni ofiifuu bakkatti qoodaman ni qabu. Asitti wantoonni qulqulluun elementoota ni jedhamu. Akkasuma kompaawundoota jennaan. Elementoonni gabatee peeriidikii isa jedhamu barnoota keemistirii kan jedhamu keessatti elementoonni wantoota maatarii jedhaman keessaa tokko tahee bakka gurguddaa saditti waan qoodamudha. Isaanis elementoota sibiilaa, elementoota sibiilaalaa, elementoota garii sibiilaati. Kuni maal irratti hundooyineeti kana ramaduu dandeenye amala elementoonni sun qaban irratti hundaa'uudhaan elementoota bakka saditti qoonnaa jechuudha. Akkasuma gara kompaawundiidhaa yoo dhufnu kompaawundoonni bakka gurguddaa lamatti qoodama. Kompaawundoota orgaanikii fi kompaawundoota inorgaanikiiti sadarkaa kanatti jechuudha. Kompaawundoota orgaanikiiti jechuun kompaawundii elementoota kaarbanii of keessaa qaban jechuudha. Elementii kaarbanii of keessaa qabuun kompaawundoota orgaanikii jennaan. Kompaawundoonni inorgaanikii ammoo kompaawundoota wantoota lubbu maleeyyii irraa uumaman qo'atu tahee kan bakka gurguddaa afuritti qoodamudha. Iddoo gurguddaa afuritti. Tokko oksayidii jennaan, lama asiidii jennaan, sadi ashaboo jennaan, afur beezii jennaan. Kuni garee kompaawundootaati jechuudha. Garaagarummaan bakka kanatti nuti beekuu qabnu elementootaa fi kompaawundoota jidduu maaltu jira? Garaagarummaan ni jira? Ni jira. Garaagarummaan elementii fi kompaawundii jidduu jiru maali? Tokko elementiin waan suudoo jedhamu wanta baay'ee xiqqoo ta'e gosa tokko qofarraa uumama. Eenyu? Elementii inni jennu kun. Garuu kompaawundoonni waan suudoo jedhamu suudoo adda lamaa fi lamaa ol irraa uumama. Kuni maali? Garaagarummaa kompaawundiiti jechuudha. Garaagarummaa elementii fi kompaawundiiti. Inni itti aanu asitti maatariin bakka lamatti qoodama isa inni irraa kaanii as maaltu jira? Akkuma laallee agarrutti wanni jiru maali? Tokko maatarii wantoonni makaan bakka lamatti qoodama. Makaa gos tokkee akkasuma makaa gos addii jennaan. Makaa gos tokkee jechuun wantoota lamaa fi lamaa ol kan of keessaa qabu tahee ija keenyaan laallee addaan baasuu kan hin dandeenyeetu makaa gos tokkee jedhama. Not only that san qofaa miti. Meeshaalee optikaalaa, meeshaalee maayikirooskoopiitti fayyadamuudhaan, meeshaalee leensii adda addaatti fayyadamuudhaan yoo qabiyyee wantoota san keessa waliin makamee jiru addaan baasuu yoo hin dandeenye makaan suni makaa gos tokkee jennaan. Ija keenya qofaanii miti jechuudha. Meeshaalee optikaalaa kan jedhaman fayyadamuudhaan. Makaa gos addee jechuun ammoo wantoota lamaa fi lama ol kan of keessaa qabu tahee
wantoota of keessaa qaban san ija keenyaan laallee kuni soogidda kuni shukkara jennee wanta waliin makamee jiru tokko yoo ija keenyaan adda baasuu kan dandeenyu ta'e makaan sun makaa gosa saddeet jedhama. San qofaa miti. Akkasuma ammas fakkeenyaaf zayitaa fi bishaan. Bishaan kana keessatti zayitaan naqamee jira jennee ija keenyaan laallee beekuu dandeenya. Gubbaarratti gala waan ta'eef. Kanaaf makaan akkanaa kun maal jedhama jennaan makaa gosa saddeet jennaan. Makaa gosa saddeet. Bakka kanatti osoo hin dubbanne kan hin dabarre yoo jiraate waa'ee makaa gosa saddeet kana keessatti fakkeenyaaf wantoota akka aananii dhiigaa kanneen yoo fudhanne aanan makaa gosa saddeetidha. Aanan makaa gosa tokkee miti. Maaliif? Makaa pirootiinii adda addaatu keessatti argama. Makaa asiidii keessa jira. Asiidii qofaa miti. Makaan wantoota adda addaa keessatti argama jechuudha. Kanaaf aanan makaa gosa saddeetidha. Dhiiga yoo fudhanne dhiignis makaa gosa tokkee miti. Yoo laaltu garuu ija keenyaan adda baasuu hin dandeenyu. Dhiigni diimuma. Fakkeenyaaf qaamni namaa yoo murame diimuma kanaatu namarraa yaa'a. Laaltee makaa gosa tokkeedha jechuu dandeessa. Garuu akkasii miti. Makaa gosa saddeet jechuun meeshatti illee gargaaramne waan adda baasuu dandeenyuuf meeshaa yeroo aanan wanta dhiiga yeroo adda baasu dhiiga gartuu dhiigaa bakka sadiitti qoodame. Gosoota dhiigaa bakka sadii qoodame jechuudha. Dhiiga diimaa, dhiiga adii, dhiiga pilaatileetota isa jennuunitu qaama namaa keessatti argama. Kanaaf dhiigni makaa gosa saddeet jennee adda baasuu dandeenya. Dhiigni diimaan qaama keenya keessatti maali faayidaan isaa? Nyaata soorata nuti nyaannu qaama keenya keessa kenni geejjibamu bakka hunda akka ga'u gochuudha. Gaheen dhiiga diimaadha. Gaheen dhiiga adiidhaa maali? Yeroo balaan adda addaa nurra gahu fi yeroo qaamni keenya nu muramu baakteeriyoonni vaayirasonni adda addaa keessa qaama keenya akka hin seenne dhiigni taasisu dhiiga adii jedhama jechuudha. Walumaa galatti waa'een dhiiga adiidha kan qaama keenyarraa wantoota dhiibbaa dhukkuba nurra fiduu danda'an kan nurraa ittisu akka nurraa ittifamu kan taasisu jechuudha. Bakka kanatti ammas dhiiga pilaatileetotaa jira jeetiin jira. Dhiigni pilaatileetonni yeroo qaamni keenya nu murame sanatti dhiigni hammi dhiiga qaama keenyarraa yaa'uu akka inni hin heddummaanne akka kan taru gochuudhaan dhiigni dhangala'aa ture suni akka inni dhaabbatu taasisaa jechaadha. Kanaaf gartuu dhiigaa wanta gosoota dhiigaa keessatti ija keenya yommuu laallu dhiiga diimaa qofa haa laallu malee dhiiga gosoota dhiigaa gosa sadii jira jechuudha kan gahee adda addaa qaban. Bakka kanatti jechuudha. Kanaaf makaa gosa saddeet fi makaa gosa tokkee yeroo jennu bifa kana fudhannee ibsuu ni dandeenya jechuudha. Akkasuma waa'ee wantaa yoo dhufnu akkasuma waa'ee amalootaa fi uumama maatariidha. Maatariin amala akkamii qaba? Wantoonni maatarii jedhaman amala akkamii qaba? Uumamni isaanii maal fakkaata? Waan jedhu ni ilaallaa jechuudha. Akkasuma asii yoo ol deemnu maaltu jira? Waa'ee hiikaa fi amaloota maatarii jedha. Maali hiikaan maatariidha? Maatarii kamitti hiikuu dandeenya? Look, maatarii kan jechuu ni dandeenya. Maatariidha jechuun wanta hangaa fi qabee qabu jechuu. Wanta hanga murtaawaa yookaan qabee murtaawaa qabu kamiyyuu taanan maatarii jedhama jechuudha. Wantoonni naannoo keenyatti argamu kan ulfaatina murtaawaa qabu. Kiiloogiraama hangana miizaana jennee wanni murteessuu dandeenyu. Akkasuma qabee inni irra taa'u jiru. Safarree miiliitira wanta seentimeetira hanganarra jira. Meetira hanganarra taa'ee jira wanti kun jennee qabee isaa kan dubbachuu dandeenyu hundi kamiyyuu maal jedhama? Maatarii jedhama. Akka fakkeenyaatti bakka kanatti qilleensa jedha. Qilleensi bakka ni qaba. Fakkeenyaaf qilleensi bakka hin qabu jechuun wantoonni lubbu qabeeyyii ta'an bakka sana jiraachuu hin danda'u jechuudha. Look, mana tokko keessa qilleensi ni jira yoo jenne jiraachuu isaa maaliin beekuu dandeenya? Wantoonni lubbu qabeeyyii mana san keessa jiraachuu isaati jechuudha. Kanaaf qabee bakka qaba jechuudha. Qilleensi akkasuma hamma qaba yookiin humna qaba. Qabeen hangi qilleensaa balaa cimaa geessuu danda'a. Bubbee cimaan fakkeenyaaf balaa adda addaa wantoota adda addaa jijjiisuu danda'a. Kanaaf qilleensi humna qaba, hamma qaba, hanga qaba jechuudha. Maatarii jennaan. Bishaan yoo fudhannes bishaan humna qaba, bakka qaba. Bakka keessa taa'u qaba. Yeroo yaa'us bakka irra jiru qaba. Lafarra jira. Lafa isaasan safarree bishaan kun garbii bishaan kana gadi fageenyi isaa hagana. Dheerinni isaa lafarra hagana jennee ibsuu dandeenya waan ta'eef jecha hangaa fi qabee qaba jechuudha. Akkasuma dhagaa yoo fudhanne kattaaleen iddoo argama kattaa tokko lafa argama isaa albuudni tokko yeroo bakka takkatti argamu albuuda dhagaa tokko keessatti argamu yoo ibsinu
maal jechuu dandeenya maal ibsuu dandeenya jechuudha waa'ee hanga dhagaasanii waa'ee ulfaatina dhagaasaniitii fi waa'ee qabee hanga inni irra jiru naannawa inni qabee taa'u jiruun san ibsuu dandeenya waan ta'eef jecha dhagaanis maatarii jedhama jechuudha aannan yoo fudhannes waan wayiitti naquu dandeenya yoo burcuqqoo leene aanan burcuqqoo leene suni waan keessan naqamee taa'u jiru qabaa jechuudha ulfaatina aanan sanii safaruu dandeenya so kanaaf aanan ni safarama waan ta'eef waan itti safaramu qabaas waan ta'eef jecha bakka keessa taa'us qaba hangas qaba jechuudha kanaaf maal jennaani maatariidha jennee ibsuu dandeenya very nice baay'ee gaariidha daraaraa jedha daraaraan jalqabayyuu biqiltoota daraaraatu jira biqiltoota daraaraa maleeyyiitu jira daraaraa maaltu qaba biqiltoota daraaraa qabeeyyii qaba jechuudha qaba jechi jaamu kun maal agarsiisa karaa biraatiin maatarii ta'uu agarsiisa jechuudha biqiltoota daraaraa qabuu fi daraaraa hin qabne yoo adda baasnu daraaraa maal irratti argama biqiltoota daraaraa qabeeyyii sana irratti argama kanneen daraaruu danda'an irratti argama jechuudha akkasuma daraaraa sanii yoo walii qabnu ulfaatina daraaraa sanii safaruu dandeenya we can measure that safaruu dandeenya jechuudha kanaaf maali jechuudha daraaraanis bakka qaba hanga qaba kanaaf maatariidha jennee murteessuu ni dandeenya jechuudha gara biraatiin wantoota maatariin ta'aniitu jira miti maatarii kan jedhaman jechuudha miti maatariin qaama uumamaa ta'ee asitti miti maatarii kan jennu kuni qaama uumamaa ta'ee hangaa fi qabee murtaawaa kan hin qabne jechuudha hangaa fi qabee murtaawaa kan hin qabne jechuudha fakkeenya akaakuu anniisaati akaakuu anniisaa yoo fudhanne waa'ee ifaadha hanga ifaa eenyu safaruu danda'a ifaan kun hagana ulfaata bakki inni jiru bakka tanaa fi bakka tana jennee waa'ee ifaadha safaruun hin danda'amu ifaa ampuulii yoo fudhanne fakkeenyaaf ampuulii yeroo ifaa nuu kennu safara ifaa sanii ifaan haguma dachiin bal'attoota akkasii ifaa waan ta'eef jecha waa'ee ifaarratti hanga safaruu hin dandeenyu bakka isaa safaruu hin dandeenyu kanaaf ifaan maalii anniisa akaakuuwwan anniisaa kana keessa yoo fudhannu maatarii miti jechuu ni dandeenya jechuudha miti maatarii ho'aas ho'inis hanga murtaa'an qabu bakka murtaa'an qabu ifaa yoo fudhanne akkasuma sagalee yoo fudhannes akkasuma dirree elektiriikii bakka elektiriikii irraa maddisiifamu yoo fudhannes dirreen elektiriikiitis akkasuma jechuudha hanga murtaa'an qabu qabee murtaa'an qaban ibiddinis akkasuma jaalala kan jedhu kunis akkasuma qabee murtaa'an qaban bakka murtaa'an qaban dis kuni maal jedhama wantoonni qabee murtaa'aa fi bakka murtaa'an qabne kunniin maal jedhama jennaan maatarii miti maatarii jennaan jechuudha miti maatarii jennaan jechuudha